dangazela habee dangazela amagaalee habee dangazela habee dangazela dureetii biyyaa lafa seenaa habee dangazela magaala habee dangazela habee dangazela amagaalee habee dangazela habee dangazela dureetii biyyaa lafa seenaa Saranje tamama balaka sagado arame tunumu chala kamadike sini sudufte ras jole alol tu karayu marfo garaf kaba amarame numu chala kamadike simi sudufte ras jolente daawwattoota keenya godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Habee keessa immoo mana barumsaa Habee sadarkaa lammaffaa akkuma argaa jirtan dallaan mana barnootaa kun akkatti miidhagee bareedee jira kun ataratu biqilaa jira asitti oomisha lafaatis manni barnootichaa ni qaba daree barnootaallee isin daawwachiifna. Habee gabaabute wasareen habee gabaabute jamiilaan habee gabaabute har'a sidaa qabde kunooti ammas ijoolleente kunooti ammas ijoolleente. Kabda ilmaan kumaatama ijoolleente ijoolleente biyya hadiisa maama ijoolleente ijoolleente kabda ilmaan kumaatama ijoolleente ijoolleente biyya hadiisa maama ijoolleente ijoolleente kabda ilmaan kumaatama ijoolleente ijoolleente biyya hadiisa maama ijoolleente ijoolleente kabda ilmaan kumaatama ijoolleente ijoolleente biyya hadiisa maama ijoolleente ijoolleente ijoolleente. Kanaaf manni barnootichaa oomishaalee garaagaraa as keessatti oomishaati jira yeroo ammaa kana akkuma argaa jirtan kana ana duubatti kan jiru ataratu jira lafa qonnaas ni qaba iddoo biraatis ni jira jechuudha manni barnootaa kun kanaan dura waggaa 50ffaa kabajuu isaa ni beektu ni yaadattus jedhee yaada yeroo sanatti hawaasni naannoo kana deeggarsa adda addaa funaanuudhaan dhalattoonni biyya kana kan bakka adda addaa gaan iddoo adda addaa jiraatanii fi hojii adda addaa irra jiran yeroo manni barnootaa kun waggaa 50ffaa kabajuu deeggarsa garaagaraa funaananii piroojeektiin yeroo san yaadame mana barnootaa daree dabalataa ijaaruu piroojeektiiwwan akka laaboraatoorii fi mana kitaabaa ijaaruu ture. Isaan kun immoo yeroo ammaa kana erga harkifatee waggaa 2 akkas caaletti jira. Hawaasni hirmaataa turee fi namoonni tokko tokko maalirra gahee jira mallaqni walitti qabaa ture eessa gahee jira kan jedhu gaafii adda addaa dhiyeessatti jiru. Magala habee dangazela habee dangazela amagaalee habee dangazela habee dangazela dureetii biyyaa lafa seenaa habee dangazela magaala habee dangazela habee dangazela amagaalee habee dangazela habee dangazela dureetii biyyaa lafa seenaa. Egaa akkuma beekamu waggaa 2 har'aa manni barnootaa Habee sadarkaa lammaffaa kun waggaa 50ffaa kabajateeti kan inni ture. Waggaa 2 har'aa asuma bakka kana dhaabbanneeti duula hirmaannaa hawaasaatiif taasisaa kan turre idduma kana mana barumsaa kana keessa jechuudha.
Kanaaf yeroo sanitti hawaasni naannoo kanaa dhalattoonni mana barnootaa kana keessaa bahanii mana barnootaa kana deeggaruuf gargaaruu fi galii adda addaa walitti qabaati kan isaan turanii as magaalaa kana keessaa akkasuma Adaamaa keessattis koreen adda addaa dhaabbachaati kan inni ture. Erga waggaa lamaatii pirojektiin jalqabame tokkollee hin jiru jechuudha. Sababa isaa maal akka ta'e adda baasuudhaaf yaaliin ni goona. Yeroo sanatti manni barnootaa kun rakkoon inni qabu keessattuu rakkoo akka mana kitaabaa hin qabu. Gama biraatiin immoo laaboraatooriin tokko hin jiru jedhamaa ture. Dallaan mana barnootichaa akkasuma dareewwan dabalataa mana barnootaa kun akka dabalamuufillee yaadni ka'ee pirojektiin ni jalqabama jedhamee yeroo sana hawaasni naannoo kanaa idduma amma jiru kanatti gargaarsa adda addaati kan inni walitti qabaa ture. Kanaaf deeggarsi kun maalirra ga'ee eessa ga'ee maaltu yaadamaa jira manni barnootaa yaada akkamii qaba hawaasni naannoo kanaas gaafii adda addaati kan inni dhiyeessaati ture. Gaafii hawaasni kun karaa adda addaatiin karaa garee telegiraamas ta'e garee adda addaa irratti dhiyeessaa turee fi gaafii adda addaa nu gaafachaati turan. Kanaaf deebii maaltu ta'a jennee isin biraan ga'uudhaaf yaalii ni goona. Kanaaf yeroo sanitti fakkeenya guddaa ta'uudhaan manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran waggaa 50ffaa waggaa 100ffaa kabajaati kan isaan turan hangasii as fakkeenyi hedduu ta'ee ture. Kitaabileen adda addaas walitti qabamee barreessitoota irraa walitti funaanamee kan magaalaa Adaamaa keessatti jiru ni jira. Kanaaf dhimma pirojektii kana maaliif hanga ammaa harkifatee maaliif ture kan jedhu yoo dandeenye wal duraa duuban qaama dhimmi ilaalu itti gaafanneeti isin biraan geenyaa. Habee gabaa buute wasareen habee gabaa buute Jamiilaan habee gabaa buute har'a sidaa qabde kunooti ammas ijoolleente kunooti ammas ijoolleente.